sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata waxabajji 27 bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu aan Michuu Lammii. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa waliin ani Biiftuu Galgalooti. Ayyaana sooma hiikaa hawaasa musliimaa bakkoota garaagaraa golee Oromiyaatti kabajamaa ture irratti mormiin mootummaa garboonfataa wayyaaneetti agarsiifamuun gabaasame. Kanuma walqabatees mootummaan TPLF uummata nagaa Oromoo kan baataniif ayyaanaaf osoo hin taane mormii fi hojii adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo tarkaanfachiisuudhaaf jechuun mootummaan wayyaanee hawaasa musliimaa mana hidhaatti guuree jira jedha gabaasni qaqqabe. Godinoota Jimmaa, Iluu Abbaa Boraa, Harargee, Direedawaa fi Adaamaarraa namoota hedduu akka hidhamanis gabaasni qaqqabe addeesseera. Sababa kanaan namoonni hedduun ayyaanaaf bakka ba'anitti hidhamanii buluu maddi oduu qeerroo gabaaseera. Oduuma wal fakkaatuun bakkoota garaagaraattis salaata duraa fi salaata boodas mormiin fincila xumura gabrummaa godhamaa olee jiraachuun gabaasame. Godina Baalee magaalota Roobee, Dodolaa, Gaasaraa, Haroo, Gobbaa, Gindiir, godina Shawaa Bahaa magaalota Adaamaa, Wanjii, Awaash, Bishooftuu fi godina Arsii, Shaashamannee, Asaasaa, Dodolaa, Eeraa, Itayyaa, Siree, Roobee Dida'aa keessatti mormii cimaan gaggeeffamaa ture jedhu gabaastonni keenya. Godina Arsii aanaa Roobee magaalaa Roobee Dida'aa keessatti qeerroon sagalee mormii dhageessisaa buluurraa kan ka'e waraanni federaalaa magaalittiitti gadi naqamuun uummata dorsisaa kan oole yoo ta'u ayyaanicha irratti bulchiisni aanichaa obbo Qaasim Ahimad haasawaa godhaa osoo jiru uummanni tokkummaan sagalee dhageessisee haasawaa dhorkuu fi bulchaan aanichaa bifa dorsisaatiin eekamee uummata sodaachisuuf yaalus haasawaa kijibaa osoo hin haasawiin koomaandi poostii marfamee gara mana isaatti deebifamee jira jedhan qeerroon bakkichaa. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuun magaalaa Baddeessaattis erga salaata Iidaal Faxirii salaataniin booda mootummaa wayyaanee dargaggoota lama ilmaan abbaa tokko kan ta'an Maaruuf Muhammad Hasuyyee fi Muniir Muhammad Hasuyyee jedhaman sababa tokko malee qabamanii gara mana hidhaa magaalaa Cirootti geessaniiru jedhu qeerroon magaalaa Baddeessaarraa. Oduu biraan jijjiiramuu tartiiba qubee wal qabatee mormii jabaan guutummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa turuurraa kan ka'e OPDO'n marii hayyootaa jechuun adeemsisuun dhaga'ame. Mormiin golee Oromiyaatti adeemsifamaa tures mootummaa garboonfattuu kanarraa sun gara milkiitti jijjiirameera. Jijjiiramni tartiiba qubee kunis haqamuusaa OPDO'n beeksisteetti. Mormii qabsaa'onni Oromoo taasisaniin deebiin tokko tokko wal jala argamaa dhufuun umurii gabrummaa hagasuma gabaabsaa deema. Galma bilisummaa hawwinuuttis nu dhiyeessa. Labsii maaster pilaanii fi tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruu irratti taasifame wal madaala. Inumaayyuu inni kun irra ni caala. Lafti keenya lafee keenya afaan eenyummaa keenya. Qubee dhiiga gootota Oromootiin arganne tikfannee guddifachuun dirqama dhaloota haaraa kanaati. Qubee afaan Oromoo riqicha gara mirga abbaa biyyummaa keenyaatti nu ceesisuudha. Kana irratti qabsoo godhameen sagaleen uummata Oromoo jijjiirama fideera. Kunis bu'aa qabsoo keenyaati. Mirgoota keenya hafan kabachiisuuf caalmaatti tokkummaan socho'uun dirqama yeroon nu gaafatudha. Qabsoon haga bilisummaa gonfannutti itti fufa jechuun qeerroon golee Oromiyaa mara keessaa gabaasan. Dargaggoonni Oromoo yeroo gara yerootti murtiin seeraa alaatti kennamee balleessaa homaatuun alatti hidhaa waggoota dheeraaf saaxilamaa jiraachuun beekamaadha.
haaluma kanaan sabboona Oromoo dargaggoo Mootii Kumalaa Ejjetaa mootummaa wayyaaniitiin qabamee erga dharaa yakkamee hidhaa waggaa 14 itti murtaa'ee manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa ture booda tibba kana gadi dhiifamus ammas hidhattoonni sirnichaa mana hidhaatti deebisuuf osoo barbaadanuu jalaa miliqee jira jedha gabaasni nu qaqqabe. Sabboona Oromoo dargaggoo Mootii Kumalaa Ejjetaa waggaa 14 dura bakka dhaloota isaa giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Ona Jalduurraa barnootaaf gara magaalaa Finfinnee ennaa dhaqetti innii fi ilmaan Oromoo hedduun miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhamanii dharaa yakkamanii erga qabamanii booda hidhaan waggoota hedduu fi duutitti murtaa'ee akka maa'ikalaawwii fi manneen hidhaa adda addaa keessatti dararamaa ture gabaasni nu qaqqabee addeesseera. Hidhaa waggaa 14 itti murtaa'ee isaa fixatee tibba kana mana hidhaatii bahus wayyaaniin waggaa 14 hidhamee bahuusaatti kan hin quufne waan ta'eef deebitee hidhuuf ennaa barbaadaa jirtutti miliqee baheera jechuun maddeen oduu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasanii jiran. Geggeessaan jaallan eebbifamtoota bara kanaaf qeerroo yuunivarsiitii Jimmaa bifa ho'aan goolabamee jira jedhu qeerroo yuunivarsiitii Jimmaa. Falma abbaa biyyummaa irratti fincila diddaa gabrummaarraa hanga fincila xumura gabrummaa waliin falmaa diddaa roorroo halagaa waliin taasifamaa ture irratti waliin waan uummata Oromoof ta'a jedhamu mara irratti turtii taasisaa turan. Adeemsa falmii mirga abbaa biyyummaa adda bilisummaa Oromoon durfamu kana keessatti bu'aa bahii hedduu waliin dabarsaa kan turan bakka rakkoo walii isaaniirra ga'e irratti maallaqaanis qaamaanis waltumsaa turuun walirraa faca'insa Oromiyaa keessaa sababa dalagaa hojiif akkasumas xumura barnootaa kaawwaniif qophii geggeessaa waliin taasisanii jiran. Adeemsa qabsoo Oromoo keessatti maaltu akka sirrachuu maluuf akkamitti qabsoo akka itti fufsiisuu qabanis marii jabaa taasisanii jiran. Qophii qeerroo yuunivarsiitii kana irratti waraqaa ragaa jaallan eebbifamaniif waraqaa ibsa bal'aa fi suuraa dubbatu qaban kennamanii jiran. Waraqaa kana yeroo walii kennanii addaan bahuuf jedhan gariin ija imimmaan calaleen akka wal geggeessan nuuf gabaasan. Dhimma gamtaa barattoota Oromoo laalchisees akka saffisaan gamtaan barattootaa bakka maratti lafa qabatuu qabu irrattis walii galan. Akkasuma gamtaa barattootaa sana jalatti wantoota bu'uuraa uummata kana fayyaduu danda'aniif qabsoo Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisan irratti marii bal'aa taasisan jedha gabaasni qeerroo yuunivarsiitii Jimmaarraa nu qaqqabe. Dhumarratti yeroo ammaa kana ijoolleen qeerroo qabsaa'aa jiranii of fakkeessuun hojii basaasummaa agaazii waliin hojjechaa jiran saaxilaman. Namoonni kunneenis Abbullee Abbaa Baacaa dhalataa Dirreen Cinnii, Sheekoo dhalataa naannoo Waddeessaa ganda Duwwaa Ja'a. Kanaan dura waliin qarshii ramadamee fi tika waliin olii gadi deemuun akka barbaadanitti mobaayilii yookaan bilbilsochii qarshii uummataa saamuu cuubee waraanaa turan. Yeroo uummanni Amboo mootummaatti iyyatu namni isaanitti dubbatu hin jiru ture. Agaaziin isaaniin tuqu. Boombii F1 qabatanii jiru. Cuubee adda addaa baatanii deemaa jiru. Amma immoo ijoollee Waddeessaa fi Dirreen Cinnii walitti buusanii jiru. Ijoolleen otoo hubatiin guyyaa 3 darban naannoo buufata konkolaataa Ambootti wal lolaa turan. Kanaaf akka of qusatan jechuun poolisiin qaama mootummaa keessa jiru tokko dhaamsa Oromummaa dhaammatee jira. OPDO fi Agaaziin gammachuudhaan dhaabbatanii ilaalaa jiru. Shira kana hubattanii ijoollee nagaan akka ittiin hirmaanne poolisiin Amboo ergaa kana dabarfatee jira. Waliin taanee diina keenya wayyaanee akkuma calqabne waliin tokko taanee haa balleessinu. Namni tokko ijoollee kana akka hin gargaarre waliin deemnee isaan gargaaru jechuun Agaazii gargaaru jechuudha. Dhiigni ijoollee keenyaa badii tokko malee dhangala'ee isaan haa gaafatu jedha namni gabaasa kana nu qaqqabsiise. Kan ijaaree hoogganaa jiru ajajoota tikaa godina Shawaa Lixaa kan ta'an Dachaasaa Beekaa bulchaa godinaa Sabbooksaa tika federaalaa godina Shawaa Lixaa sababa isaa yaaddoo qabsoon Oromoo Amboo daran waan cimaa deemaa jiruufi. Kan isaan walitti buusaa jiran maqaa naannoo ijoollee Waddeessaa fi ijoollee naannoo Dirreen Cinniitiini. Naannoon lameen kun wayyaanota adda durummaan waan qabsoo waa'ee Oromoo ilaaluu irratti waan qabsaa'aniifi. Ijoolleen hojii basaasuu kanaan ijaaramanii maallaqni kennameef warreen tika waliin ijoollee hiisisaa ajjeesisaa halkan guutuu magaalaa Amboo keessaa manneen hoteela keessaa hanga halkan sa'aatii 8tti yeroo hunda olii gadi jooruun hojii badaa kana dalagaa jiranidha. Mobaayilii fi qarshii uummataa saamuu fi cuubeen waraanuu fi kanneen kana fakkaatan dalagaa jiru. Kanaafuu qeerroon Amboo bakka argamanitti tarkaanfii barbaachisaa akka irratti fudhatan ergaa kana nuuf dabarsaa jechuun dhaamsa Oromummaa dabarfatan. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessiste jaallibiiftuu turte horii buli jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii addaa jaal abdii bilisummaan dhiyaatutan isin dabarsa. Ammas nu waliin turaa. Sonero be repu sonero bato. Sonero be repu sonero bato. Sonero be wakayo hingodanu. Sonero be hurida godan sisa godan sisa. Sonero be biyenja kamanyate. Sonero be biyenga bada badane nyate. Sonero be jirunga na dagote. Sonero be biyentas bauja madanyate. Sonero be biyenga disarba sanyate. Sonero be biyena la mayo garba paanyate. Sonero be biyena gasawa gi paanyate. Sonero be biyenda rara kafani nyate. Sonero be bien il mala nambonyate. Sonero be numa punzo da cisare buzonero. Sonero be buzonero. Sonako ya sonako, oh sonako ya sonako. Alan sonesa ola iriade sayona, hadironta te sayona. Sonako ya sonako, dukana de mamade, warabu kopenkabu. Absetu de mamale lente gachanangab. Sonako ya sonako, useta di samade, bekan challi samale. Dina wajin garam paya, nankabu jeti. Ekadu gala. Sonako ya sonako, kawe rasa sangkable, hama ule kopoti, samni gamta hinkable, hama nama tokoti. Yagan gurba. Sonako ya sonako, kormi koti sadide, gara kesa bokisa. Sabato kumang kamne karadem tu dorsi saja. Nako ya sonako alaga ilkanadi alangani sasadi ya adure eranda gama yabden koporeni baji ya asume kale sumote ilma iran kochonini laki ilmi irada gala tures bules ni gala rebusonero bato. Sonero be rebusonero bato. Gasawagiya hidano zinara, dinatum saya hidano zinara, igutama ya hidano zinara, barbarotum saya hidano zinara, dasabiru ya hidano zinara, badada dilgasa hidano zinara, agada beara garatu na ara nanesi warana harkatu. Sonko abeda mesabi konsete otona na mujalle sonko barane kadafi abde benfenela boma Kenya biyuma tumail mamunati chanji kitabe yango danu kanjara kananu arihin totola boma Kenya lava adagandura ratese omo hirar soje jina chugana jara gobana kana fadala tete warde yada humne barate da kambulada. Labdani wa misomada, labte misomama na gidada, nangale. Sonago tako lontudi rako, takasonela lulubina doktela. Tumilak
tokko loltuu dhiiraa koo itti cichee laaluu dubbiin addooftee alan. Itti cichee laaluu abbaa filmaan duula inni amboon kaatu wallaggaan duultu ribiyyaan kaatu inni alaan seentu. Sonaa goota koo loltuu dhiiraa koo akka sonee laaluu dubbiin addooftee alan. Sonaa goota koo loltuu dhiiraa koo itti cichee laaluu dubbiin addooftee alan. Tokko taaneen kaanu wal mari'annee yaanu. Kiduriin taatu ni asiin kaatu rijimmaan duula ridiluun kaatu. Tokkicha dhugaa fi furmaata dhumaa. Rakkoon siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Oromoon qabu hundeedhaan furamuu kan danda'u sirni siyaasaa wayyaaniin uummata keenya irratti diriirsite yoo hundeedhaan buqqee dhabamsiifame qofa. Hedduun keenya akkaataa itti sirni mootummaa abbaa irree dhabamsiifamu irratti mala dhahuu dhiifnee wayyaaniin keessattuu OPDO'n akka jijjiiramtuuf waaqa kadhachaa jirra. Kun dogoggora daangaa hin qabne ta'ee namatti mul'ata. Dhugaa dubbachuudhaaf OPDO'n hanga barbaaddellee yoo kan jijjiiramtu ta'e gaaffii uummata Oromoo hundeerraa buqqistee dhabamsiisuu akka hin dandeenye jala muramee beekamuu qaba. Kana namni kamuu waan shakkii qabu natti hin fakkaatu. Gaaffiin saba Oromoo bal'aadha. Kanneen keessaa muraasni inni jalqabaa gaaffii bilisa ta'anii ofiin bulchuu yookiin gaaffii abbaa biyyummaati. OPDO'n gaaffii uummata Oromoo jaarraa ol lakkoofsise akka matumaa deebisuu hin dandeenye gaaffii bu'uuraa kanadha. Oromoon bilisaan uumamee bilisa ta'ee jiraachuu dhorkamuu isaa nuffeera, jibbeeras. Kanammoo kallattii garaagaraan mormii isaa dhageessisuu irraa duubatti jedhee hin beeku. Egaa sababa kanaaf yeroo Oromoon kumaa kitilaan du'ee lafeen caccabee kitimu biyyarraa godaanee gariin irbaata bineensaa ta'ee gariin biyya hambaatti mankaraaru kanneen kaan mana hidhaatti rakkoo fi gidiraan irratti wal furu OPDO'n osooma jirtuuti. Kanaaf OPDO'n akkaataa itti mirga kana gonfannu nuuf mijeessiti jedhanii abdachuun fafa. Gaaffiin uummata Oromoo warra bu'uuraa keessaa kan biraa haal duree tokko malee uummanni mana hidhaatti ogguramanii jiran gadhiifamuu akka qabanidha. Akka heera biyyattiitti mootummaa kana mormuufis ta'e deeggaruuf namuu mirga qaba. Ulaagaa paartii guutuunis paartiiwwan hundeeffamanis ni jiru. Haa ta'u malee hooggantootaa fi deeggartoonni paartiiwwan mormitootaa akkasumas kanneen mootummaa kanaaf mormii qaban dhageessisan hedduun mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa jiru. Labsii fi seerri ulaagaa hin qabne isaan qabee Oromummaatti kanneen yakkaman kanneen akka gallakkifaman kanammoo OPDO'n gochuu akka hin dandeenye argaa dhagahaa jirra. Kan biroon mootummaan abbaa irree wayyaanee namoota bara turtii sirna ishee keessatti haala sukkanneessaa ta'een ajjeefamaniif miidhamaniif beenyaa akka kaffaltuu fi namoonni yookiin qaamonni yakka kana hojjetanis seeratti dhiyaachuu akka qaban uummanni Oromoo ni amana. OPDO'n immoo qaama kanaa taatee osoo jirtuu quuqaa sabaa qabattee ofirratti adaba murteessiti jechuun sobadha. Qaamni hidhaa fi ajjeesaa miidhee miisisaa saamee saamsisaa jiru tokko matuma aantummaa uummataa qabaatee namoota yakka akkanaa dalagan seeratti dhiheessa jedhanii yaaduun gowwummaa guddaadha. Kanaaf OPDO'n amma fedhee yookaan jijjiiramtu taatellee jijjiiramni OPDO keessatti dhufu deebii gaaffii uummata Oromoo ta'a jedhanii yaaduunis of gowwomsuudha. Seenaan uummata Oromoo kan waggaa 125 oliif diinaan jallifamee barreeffamee barsiifamaa ture bakkatti deebi'uun seenaan dhugaan sabichi qabu barreeffamuu akka qabuu fi kan kana fakkaatanillee gaaffii uummata Oromoo isaan ijoo keessaa tokko. Egaa OPDO'n seenaan haqa barraa'ee
golgaa duubatti ilmaan Oromoo ajjeefaman eeyyamuu hin dandeessu. Seenaa namni xureesse, seenaa namni jallise tokko mirga ittiin seenaa dhugaa taliila sana barreessinee dhaloota barsiifannu nuuf eeyyamtii laata jennee eeguun waan hin yaadamnedha. Kitaabileen seenaa Oromoo dhugaa addeessan danuun gabaarraa ugguramanii yeroo gubaman argaa dhagahaa jirra. Seenaa haqaaqame dookumentarii fi fiilmii gaggabaaboon miidiyaa OPDO irratti darbaa akka turee fi jiru namuu quba qaba. OPDO'n ofii mashiifuu qaamota seenaa fi seera Oromoo jallisan keessaa kan hangafaa fi ijoodha. Egaa kana hundumaa ilaalaa jijjiiramni OPDO keessatti dhufuu gaaffii hundee uummata Oromoo deebisu jedhanii abdachuun qoosaa fakkaata. Gaaffiin ilmaan Oromoo warri ijoon kana qofa miti, kanneen kana akka fakkeenyaatti kaasne malee. Gaaffilee kanas dabalatee kan biroon deebii argachuu kan danda'an sirna wayyaanee keessatti yookiin OPDO'dhaan osoo hin taane sirna uummanni Oromoo nuuf ta'a jedhee ijaarratu keessatti qofadha. Jecha tokkoon gaaffiin uummata Oromoo deebi'uu kan danda'u bilisummaa boodadha jechuudha. Kuni hamman taanitti Oromoota bara 2015 hanga har'aatti qofa haala baay'ee nama gaddisiisuun ajjeefamanii fi ajjeefamaa jiran, mana hidhaa keessatti dararrii guddaan irra gahaa jiru, akkasumas sababa siyaasaatiin lubbuu isaanii hambifachuuf biyyarraa baqatanii biyya ormaatti hedduminaan haadhaa fi ilmoon yeroo tokkichatti galaanaan nyaatamanii fi maatii isaaniirraa fagaatanii rakkachaa jiran kana hunda irraanfannee OPDO faarsaa kan oolu yoo ta'e kuni dhugumatti baay'ee kan nama qaanessuu fi hamilee uummataa kan cabsudha. Uummanni keenya gabrummaa jalaa akka bahu yoo barbaanne daandii ittiin gabrummaa jalaa bahuu danda'u akeekuun dirqama lammii Oromoo barateeti. Keessattuu kan namoota ogummaa siyaasaa qabanii fi dhaabbilee siyaasaa lubbuun nu keessa jirti jedhaniiti. Uummanni bal'aan immoo wanta qaama barateen yookiin hayyootaan murtaa'e kana fudhachuun deeggarsa barbaachisu kennuun dirqama lammummaa fi Oromummaati. Garuu wanti jala muramee beekamuu qabu sirna wayyaanee jalatti gonkumaa gaaffiin saba Oromoo deebi'uu akka hin dandeenyee fi qaamni deebisuuf humna siyaasaa fi ga'umsa itti qabu akka hin jirre shakkii malee walitti himuun barbaachisaadha. Gama biraan rakkoo yeroo yeroon uumamu kan wayyaaneen umurii ishee dheereffachuuf tokko tokkoon nutti kennitu malaa fi ajandaa diigumsaa qabsoo keenya gufachiisuu isheen uumtee nutti gadhiiftu irratti mataa of dhukkubsuun gaaga'ama malee gatii hin qabu. Kun tooftaa haaraa jarri tokkummaa fi qabsoo keenya balleessuuf uummattedha. Yeroo abbaa biyyummaa fi mirga keenya sarbanii dhiitanii nu bitan, mirga keenya kabajaa jennee yeroo aadaa, seenaa, duudhaa, safuu, afaanii fi eenyummaan keenya balleeffamu nuuf sirreessaa jennee yeroo jireenya keenya diiganii qabeenya keenya saaman nuuf deebisaa jennee yeroo qeerrota beektota keenya gadi qabanii hidhaatti jumlaan ukkaamsanii gidirsan gannuuf dhiisaa jennee yeroo saba keenya ol guddataa fi hayyuu hunda jimilaan akka baalaa gadi ciranii ajjeesan dhiiga akka bishaanitti gad dhangalaasan nun ajjeesinaa nuuf gaafatamaa jennee yeroo lafaa fi biyya nurraa fudhatan nuuf deebisaa jennee akkasumas yeroo afaan Oromoo awwaaluu barbaadan qubee nuuf deebisaa jennee kadhachuun seenaa irratti waliin falmaa jiraachuun qabsoo keenya duubatti harkisuu bira darbee tokkummaa keenya illee diigaa akka jiru gidiraa tuffii dararaa fi gabrummaa nurra dheeressaa akka jiru gadi qabanii hubachuun barbaachisaadha. Afaan aadaa fi seenaa keenya akka nuuf ta'utti qajeelfachuun aangoo siyaasaa harkatti galfachuun karra cufamte maraaf furtuu akka arganneetti ilaaluu qabna. Kan orma kadhannee nuuf sirreessaa jennu ofii keenya sirreeffachuuf humna siyaasaa arganna. Humna siyaasaa kana argachuuf immoo ciisanii abjoochuu fi ka'anii abjuu himachuu qofti fala ta'uu hin danda'u. Kanaafuu namoonni qabsoo Oromoo kanaaf dhugumatti rakkachaa jiran daandii qaxxaamuraa qabsoon uummata keenyaa ittiin milkaa'uu danda'u osoo nuuf eeranii kan jedhu mata duree jabaa
hatattamaan itti yaadamuu fi hojiirra ooluu qabudha. Yeroo har'aa karaa barbaachisu maraan ofiin qopheessine diina har'aa caalaa warri waggaa 100 oliif nu bitaa turan ammas duubaan qophii cimaa xumuraa akka jiran beekuu danda'uu qabna. Tartiiba qubee jijjiiramte jennee irratti wal dhabaa jirru kanarraa darbanii afaanuma Oromoolee biyya sana keessatti dubbachuun akka hin eeyyamamne gochuuf ummatichas dhabamsiisuudhaaf karoora akka qaban dagatamuu hin qabu. Kana hunda ofirraa qolachuuf immoo furmaata tokkichaa fi isa dhumaa argachuudhaafis har'a wal nyaachuu dhiifnee diina keenya amma jiruu fi kan bor nutti daraaree darbuuf adeemutti akkamiin irra aanuu dandeenya kan jedhu irratti osoo xiyyeeffannee akka saba bal'aattis akka nama dhuunfaattis kabajamnee jiraachuu dandeenya. Rakkoo xixiqqoo jarri yeroo yeroon uumanii nutti darbatan irratti akka buchillaa saree lafee tokko irratti wal loltu ofii wal ciniinaa jiraachuun salphinaa fi diina akka nutti kofalchiise namni martuu dagachuu hin qabu. Horaa bulaa. Sonako yaa sonako kormi qotii sadidee gaara keessa bokkisa saba tokkummaan qabne karaa deemtu doorsisa jedhe. Sonako yaa sonako alagaa ilkaan adii alangaan isaa sadi yaa adurree dheeraan dagamaa yaabdeen qophooranii bajji yaa asumee kaleessu mootee ilma dhiiraan qochoonini lakki ilmi dhiiraa daggalaa turees bulees ni galaa reefu sonee roobatan sonee roobee reefu sonee roobatan. Sawagiya hidano zinara dinatum saya hidano zinara igutama ya hidano zinara barbarotum saya hidano zinara dasabiru ya hidano zinara badada dilgasa hidano zinara agada be ragaratu na ara nanesi warana harkatu. Nana mujalli sonko barane kadafina Bibinfine la buma Kenya biyuma tuma ilma munati Chanji kitebi yango danu kanjara kananu Karihin toto la buma Kenya lava adagandura ratese Omo hirar soji jina chugana jara gobana gana negese Fada la tete wardi yada humne barate zakambulada Walla labdani wa misomada labte misomama nagida Sonago tako lontudi rako takasonela lulubina doktela Sonago niko lontudi rako itichela lulubina doktela itichela lulubina doktela Abba filmandula ni ambon katu kawala gandultu ribiyan katu ni alan sentu. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaa bilisummaa.